Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo addaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Odeeffannoo kanas kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti waa'ee lola mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiru gama keessan dhiyeessina. Lolli bifa haarawaan eegalee wal haleelaa wal barbadeessaatii jira. Odeeffannoo lola kana gama keessan dhiyeessina. Itti dabaluudhaan odeeffannoo biraas gurra isin buusna. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraa qabannee dhufeetti isin ceesisa. Lolli mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa naannoo Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jidduutti gaggeeffamu bifa haarawaan cimee finiinee wal barbadeessu eegale. Waraanni Tigraay gootummaa addaatiin waraana Amaaraa dhukkeen itti kaasuu isaa beeksise. Waraanni Tigraay gootummaadhaan lafa isaa bulchiinsa isaa jala turte deeffachuudhaaf kufee kuffisee lafa isaa amma murtaa'ee deeffatee warra hafes deeffachuudhaaf kutannaadhaan akka hojjetu beeksiseeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waraanni Tigraay kun dachii yaa'eef samii yaa'ee isaa akka hin beekamne waraanni lakkoofsa baay'ee qabu lola hamaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi liyyuu haayilii naannoo Amaaraa irratti baneen liyyuu haayilii naannoo Amaaraa barbadeessee awwaaratti kennuudhaan lafa warra Amaaraatiin qabamee ture warra akka Alammattaa fi kibba Tigraay hunda isaa akka deeffate waraanni Tigraay himeeti jira. Warri Amaaraa lola kanaan akka malee kan rifatee waan qabatuuf gaddiisuu wallaaleeti jira. Warri Tigraay immoo injifannoo lola kanaan argameen injifannoo dhiichisaa qalaa nyaachisaa taphataa shubbisaa injifannoo itti aanu galmeessuuf immoo istirateejii waliif tolchaa akka jirutu dhagahameeti jira. Waraanni kun magaalaa Alammattaa fi warra kibba Tigraay jiru hunda akka deeffate kan hime yoo ta'u warri Amaaraa liyyuu haayiliin isaanii hedduun akka harka cal jette amanuudhaan amma mootuu naannoo Amaaraa hundarraa dargaggeessa Amaarummaa isaa tiksuudhaaf lolu wayyaaneen uummata Amaaraa fixoo heddii kanaaf yeroo eenyummaa keenyaaf lollu waan ta'eef dargaggeessi keenya nu jira dhaabbadhaa jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa dargaggeessa Amaaraatiif yaamicha taasiseeti jira. Warri inni jalqabaa gara Tigraayitti erge akka harka jedhan warri Tigraay beeksiseeti jira. Weerarri TPLF balaa jiraachuu uummata keenya mudateedha kan jedhe pirezidaantii naannoo Amaaraatiin. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa kana kan jedhan erga wayyaaneen yookaan TPLF yookaan Tigraay Defense Force jedhanii kan isaan ittiin uf waaman waraana Amaaraa dhukkeetti kennanidha. TPLF labsii dhukaasaa dhaabuu mootummaa federaalaa labse akka carraa gaariitti fayyadamuun uummata Amaaraa haleelaa fi weeraraa jira jedhe mootummaan naannoo Amaaraa. Ibsa mootummaa naannichaa Giyotaa galgala baasee TPLF akka diina uummata Amaaraatti ibsa. Samii gaditti yakki TPLF nurratti irraawwanne hin jiru jedhe pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Tagaanyaw Tashaagar. Gidiraa fi daba lakkaa'amee hin dhumne raawwateera tokkummaa uummattoota biyyattii seenessaa kalaqaatiin diigee Itoophiyaan biyya birmadummaa ishee hin kabajamne akka taatu godheera jedhee pirezidaantichi itti dabaluudhaan. Pirezidaantichi kana kan jedhan miidhaa waraana isaa irraa dhaqqabe obsaa waan dhabaniif. Ibsa mootummaa naannoo Amaaraa baase kun wayitaa gama kibbaa fi lixa Tigraayin humnoonni TPLF fi humnoonni naannoo Amaaraa gidduutti lolli adeemaa jiruttidha. Lola guyyoota lamaan darbaniin humnoonni TPLF baatilee 8 darbaniif naannoo Amaaraa jalatti bulaa kan turan magaalota akka Koramii fi Alamattaa to'annoo isaanii jalatti deebisaniiti jiru. Mootummaan federaala Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun loltoota isaa naannoo Tigraay keessaa erga baaseen booda
TPLF Maqalee dabalatee naannicha harka caalu to'annaa jalatti deebifateetii jira. Daangaa naannoo Tigraay bakka waraanaan dura turetti hanga deebi'utti waraana akka itti fufan dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa Rooyitersitti himaniitii jiru. Ummanni Amaaraa weerara TPLF raawwachaa jiruun adda durummaa fi kallattiin kan miidhamu ta'uu kan eeran ibsi kuni falmiin nuti goonuu dhimma jiraachuu ummata keenyaa fi birmadummaa biyya keenyaa fi jedheeti jira pirezidantiin naannichaa. Kanaafis ummanni Itoophiyaa guutuun ummata naannichaa waliin akka qabsaa'uu waamicha dhiyeesseetii jira. TPLF kallattii naannoo Tigraay naannoo Amaaraa waliin waldaangessu maraan weerara irratti raawwachaa jiraachuu hime. Ammatti naannoo Tigraay kan harkaa qabuu fi mootummaa Tigraay jechuun kan of waamu TPLF ibsa kanarratti amma dura waan jedhee hin qabu. Mootummaan naannoo Amaaraa uummanni naannichaa of qopheessee waamicha mootummaa akka eeggatu gaafateetii jira. TPLF ummati Amaaraa waggoota dheeraaf gaafii eenyummaa fi daangaa irratti keessaa kan ture naannolee Raayyaa, Alamattaa, Koramaa irra deddeebiin weerara Walqaayit Xagadee Saatiit Humaraa humnaan weeraruuf yaalii gochaa jira jedheetii jira. Irraan deebi'a TPLF ummati Amaaraa waggoota dheeraaf gaafii eenyummaa fi daangaa irratti kaasaa kan ture naannolee Raayyaa, Alamattaa fi Koram irra deddeebiin weerara Walqaayit Xagadee Saatiit Humaraa humnaan weeraruuf yaalii gochaa jira jedheetii jira. Mootummaan naannoo Amaaraa iddoowwan kunneen bara 1991 wayita TPLF dargii injifatee gara aangoo dhufu humnaan na jalaa fudhate jechuun ibsa. Bakkeewwan kunniin osoo waraanni Tigraay hin eegalin naannoo Tigraay jalatti bulaa turan. Battalaa lolichi eegaletti humnoota Amaaraatiin to'atamanii baatilee 8 naannoo Amaaraa jalatti bulaa turan. Mootummaan naannoo keenyaa weerara irra deddeebiin raawwatamaa jiru kana gonkumaa hin fudhatu. Qabsoo eegalleen mirga uummanni fi seenaan keenya ni tikfannaa jedha ibsi Amaaraa kan bahe. Raayyaan ittisa biyyaa dabalatee humni addaa naannichaa fi milishaan humnoota Tigraay waliin lolaa jiran ergama itti kenname akka baatan kan dhaame ibsi kuni namoonni amma dura leenjii waraanaa qaban akka galmaa'an waamicha dhiyeesseetii jira. Ammatti garuu raayyaan ittisa biyyaa lolicha keessaa qooda qabaatu ifatti hin beekamu. Dargaggoonni naannichaa ammoo leenjii waraana mootummaa kennuuf qophii ta'anii akka eegan dhaameetii jira. Dhaabbileen siyaasaa fi waldaaleen siviilii naannicha garaagarummaa siyaasaa cinaatti dhiisuun tokkummaa mootummaa waliin akka dhaabbatan waamicha dhiyeesse. Qabsoo amma goonuu ulfina dhaloota dhufuu dhaalchifnu akka ta'uu shakkii hin qabnu jedhe ibsi kuni. Qabsichi yeroo dheeraa kan fudhatu ta'ullee akka irra aannu hin shakkinus jedhe. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa jalqaba torbaan kana ibsa baaseen lola gama lixa Tigraay hin jiruun guyyaa guddaa yaadda'uu ibseetii jira. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolichi akkatti wal barbadeessaatii jira. Waa'ee lola kana faana buunee hordofnee qorannee qo'annee kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Dhumarratti odeeffannoo takka ittan isinii dabalee gargar baana. Qondaalota ABO mana hidhaatti dhabaman lubbuun isaaniitiif yaaddoofnaa jedhan maatiin isaanii. Mana murtii waliigala Oromiyaa fi Federaalaa irraa bilisaan akka bahan murtaa'ee kan ture qondaaltonni ABO Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa mana hidhaa keessaa turan irraa bakka geeffaman wallaalame. Ergaa mana hidhaatii baafamanii eessa akka jiran akka hin beeknee fi lubbuu isaaniitiif yaaddoo akka qaban maatiin himaniitii jiru. Ajjecha Hacaaluu Hundeessaa hordofee adoolessa 4 bara 2012 mana kan hidhaman namoonni lamaan kun jeequmsa akka kaasuu fi yakkoota shororkeessummaan wal qabataniin himataman. Dhimma isaanii ilaalaa kan ture manni murtii waliigala Oromiyaa Daddacha Muddee 14 bara 2013 ooleen wabii birrii 20,000 akka gadhiifaman murteesse. Ergaa bahanii booda poolisiin deebisee to'achuu isaas ni yaadatama. Dhimma isaanii ol iyyannoo gara mana murtii waliigala Federaalaatti geeffame. Manni murtichaa Daddacha Waxabajjii 24 bara 2013 ooleen himatamtoota lameen bilisaan akka gadhiifaman jechuun ajaje. Abukaatoon himatamtoota obbo Boonaa Yaazoo akka jedhanitti ajajni mana murtii waliigala Federaalaa
kuni bakka himatamtoonni turan wajjira poolisii magaalaa Mojoo qaqqabus ayyaanni mana murtii akka hin kabajamne dubbataniiti jiru. Jireenya lubbuu namoota kanneeniitiif dhimmoota maatiin guddaa yaadda'u irraa deddeebiin beeksisaniiti jiru. Egaan daawwattootaaf yerootti kenna kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanumaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.